Biyyi handhuura goototaa turte godinni Shawaa Kaabaa Salaalee. Salphinni godootti itti seene bubbulee. Salaalee biyyi dhiiram, biyyi agarii tullum, biyyi taaddee birrum, biyyi asaffaa shaaroo lammii biqilchite. Qawween hagarii tulluu nafxanyaa ittiin waxalaa ture irraa guurame. Shimalli ijoolleen Salaalee ittiin diina ofirraa qoolachaa turteesi. Diinan irraa erga bobeeffamee bubbuleera jedhame. Gaheen qote bulaa Salaalee qabsoo Oromoo dagaagsuuf jecha nafxanyaa kokkee qabee raasaa ture dagatame. Oolman fardeen Salaalee biyya nama nyaattu tana tiksuuf gaara Adawaatti mormi isaanii goraadee Xaaliyaanitiin irraa darbames irraanfatame. Har'a dirreen gombisa fardeenii darram qorriite. Maasan garbuu fi qamadiin irraa daraaraa ture. Dirree qalmaa ta'e. Golli haadholii Salaalee dammaa fi dhaadhaa. Daadhii fi farsoon beekamu. Har'a tiisisaa fi booken itti duuduun dhagahame. Salaalee biyyi aannanii fi dhaadhaa. Amma eechoon haadholii Salaalee dhiiga ijoollee ishiitiin guutamuun dhagahame. Sangaan Salaalee nafxanyaa fi firaan saamamee dhume. Mannii fi araddaan Salaalee ibidda baarudaa fi boombiin barbadaa'e. Horiin qalmaa dhabamnaan kiichuuwwan dharraa qalmaaf dhiyaatan jedhame. Imimmaan haadholii Salaalee akkamiin qoora? Imimmaan haadholii Wallaggaa akkamiin qoora? Biyya Oromoon bulchaa jiru keessatti Itoophiyaa Dr. Abiyyi bulchaa jiru jalatti uummanni Oromoo akka horiitti qalamuun ni fakkaataare. Shimallis Abdiisaa eecha jiru humna ittiin Oromoo tiksan dhaban moo fedhii dhabanii Waaqayyo Oromoo gidduutti araara yaa buusu jenne gara gabaasa bal'inaan isiniin geenyutti ceena. Waggoota 6 darban keessa sababa walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humnoota mootummaatiin uummanni kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti dararama adda addaaf saaxilamuun gabaafamaa tureera. Sarbamni mirga namoomaa, ajjeechan, qeerra buqqisuun, gudeeddiin, hidhaa fi mancaatii, saamicha qabeenyaa dabalatee rakkoo guguddaan uummata irratti raawwatamaa tureera. Keessumaa naannoo Oromiyaa naannawa daangaa naannoo Amaaraan wal daangeessanii fi hidhattoonni faannoo keessa socho'an dararaan kun akkaan hammaataadha. Godinaaleen akka Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallagga bakka rakkoon kun keessatti hammaatanidha. Baatii hagayyaa darbirraa kaasee jiraattonni godina Shawaa Kaabaa bakka adda addaa rakkoo nageenyaan dararamuu himanii nagaan akka bu'u gaafachuuf hiriira ba'uun gaafachaa jiru. Baatii hagayyaa darbirraa kaasee jiraattonni godina Shawaa Kaabaa bakka adda addaa rakkoo nageenyaan dararamuu himanii nagaan akka bu'u gaafachuuf hiriira ba'uun gaafachaa jiru. Jiraattonni godinichaa gaaga'ama lubbuu, mancaatii qabeenya fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyatiin godinichatti qaqqabaa jiru kun dhuma dhabeera jechuun tibbana akka aadaatti meeshaa ulfootiin bahanii araaraaf Waaqayyoo kadhatan mul'ataniiru. Kutaalee Oromiyaa finxaaleeyyiin Amaaraa hidhatanii socho'an kanneen keessatti rakkoo jiru daran kan ammeesse waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru ta'uu uummanni ni kaasu. Waggoota 6 darban keessatti dararaa fi haleellaa wal fakkaatan uummata nagaa irratti wayita raawwatamu mootummaan furmaata waaraa nageenya lammiilee kanneenii eegsisu maaf fudhachuu dhabeen gaafii uummanni kaasaa jirudha. Erga tibba kana viidiyoon hidhattoonni faannoon uummata godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa darraa irratti miidhaa fi ajjeechaa raawwatamanii mul'isanii gama miidiyaatti ba'ee asim komii fi mormiin uummanni mootummaa irratti qabu gara addabaabayitti ba'eera. Biyya Siwiizerlaand Yuunivarsiitii Zuurik irraa qorataa fi barsiisaa dhimma siyaas dinagdee gaafa Afrikaa kan ta'an Dr. Assaabee Raggaasaa turtii BBC waliin taasisaniin yaadota kanneen kaasaniiru. Mootummaan jira kan jedhamu yoo nageenya lammiilee biyya keessa jiranii qofa osoo hin taane kanneen biyyoota biraa jiranii lammii ta'an eeguu danda'eedha jedhu. Haa ta'u malee
kuni Oromiyaa keessatti waan dagatame fakkaata. Biyya mootummaan humna waraanaa cimaa fi ammayyaa ta'e hidhachuu himu keessatti hidhattoonni karaa daangaatiin seenanii namoota nagaa bifa suukaneessaa ta'een miidhuun gareen hidhattootaa mootummaan mormanii fi humnoonni mootummaallee miidhaa geessisaa akka jiran uummanni yeroo adda addaatti himata jedhu. Akka qorataa fi barsiisaa dhimma siyaas-dinagdee kun jedhanitti mootummaa federaalaa utuu hin taane mootummaan naannoo Oromiyaayyuu humna uummata haleellaa hidhattoota daangaa keessa seenanii badii akkasii geessisan irraa uummata eeguu qaba ture. Yaa ta'u malee kutannoo fi fedhiitu hin jirre jedha. Hooggantuu ollaa kan taate aadde Seenaa Jimjimoo Gamasheen gocha akkasii kana abbootiin amantaa hooggantoonni jaarmiyaalee hawaasaa kan mirga namoomaa sabaa fi sablammoonni biiroolee gadi bahanii balaaleffachuu dhabuun haala uummanni yookiin hawaasni Itoophiyaa waliigalaa itti jiruu fi yaaddoo hamaa akka agarsiisu ta'uu eeru. Haleellaan akkasii kaayyoo humnaan mootummaa kuffisuu qaban galmaan ga'uu waan dhabeef ta'ee jedhamee sabaa fi sablammoota gidduutti jibbaa fi waldhabdee kakaasuuf jecha gocha raawwatamee fi balaaleffatamuu qabu jechuun ibsiti.